Bitootessa 6 bara 2017 kan mooltan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya kan har'aaf qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeerra. Oduu keenya guyyaa har'aatiin oduu biyya keessaa fi akkasumas kan biyya alaatis qabanneetiin jirra. Qaroo miidiyaa like, share, subscribe gochuudhaan yaada keessan karaa koomentii barreessaa. Itoophiyaa fi Raashaan haala humna galaanaa irratti waliin hojjechuuf danda'an irratti mari'atuun dhagahame. Humnoonni galaanaa Itoophiyaa fi Raashaa haala damee kanaa irratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'ataniiru. Jilli ajajaa itti aanaa humna galaanaa Raashaa Admiraal Vilaadimir Vorbiiviin durfamu dhaabbilee humna galaanaa Itoophiyaa ijaarsisaa jiru qajeelcha waliigalaa fi giddugala leenjii Bishooftuutti argamu daawwateera. Daawwannichaan booda tumsaa gara fuulduraatti humna galaanaa Itoophiyaa waliin qaban irratti mari'achuu ragaa raayyaa ittisa biyyaarraa argame kan agarsiisu yoo ta'u, ajaja itti aanaan damee Opereeshinii Koomaandoor Jamaal Tooffisaan tumsi kun leenjii fi ijaarsa dandeettii irratti xiyyeeffachuudha jechuun eeraniiru. Gara fuula duraatti waliin hojjechuun ijaarsa humna galaanaarraa dhaabbatichatti jalqabee cimsuudhaaf akkasumas bishaan idil addunyaa irratti faayidaa biyya keenyaa daran cimsuudhaaf kan mari'anneerra jechuun kaasaniiru. Marichaan booda haala humna galaanaa irraa waloon cimsanii tumsaa fuula duraa mijeessuudhaaf waliigaltee mallatteessuun isaanii ifa ta'eera. Tumsi Itiyoo Chaayinaa fakkeenya tumsaa Chaayinaa Afrikaatti jedhame. Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo dippiloomaasii kan jalqaban waggaa 55ffaa imbaasii Itoophiyaa Beejingitti argamu kabajeera. Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tafarraa Darribu'aa hooggantoonni mootummaa Chaayinaa ambaasaadaronni fi dippiloomaatonni teessoon isaanii Chaayinaa ta'e akkasumas keessummoonni biroo sirnicha irratti argamuun himame. Ambaasaadar Tafarraa Darribu'aa ayyaana kana ilaalchisuudhaan CGTN waliin turtii taasisaniin tumsi Itoophiyaa fi Chaayinaa waggoota dheeraa wal amantaa waloofiin wal kabajaa akkasumas wal qixxummaa irratti kan hundaa'u ta'uu ibsaniiru. Biyyoonni lamaan tumsa cimaa fi yeroo dheeraa waggoota 55 darbaniif uumamuu isaanii kan himan yommuu ta'u, hariiroon biyyoota lamaanii bu'uura cimaa qabu tumsaa fi waldeeggarsa fuulduraatiif itti fayyadamuun akka barbaachisu dubbatan. Sagantaa kana kan argaman Chaayinaatti qindeessaa ol'aanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Siidhaart Chaaterjiin Itoophiyaa tumsa Chaayinaa Afrikaatiif fakkeenya sirrii ta'uudhaan kan eeramtuudha jechuun kaasan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii hariiroo Chaayinaa Afrikaa waliin qabdu ija gaariidhaan kan ilaalu ta'uu beeksisanii Chaayinaatti diinii jaallaan dippiloomaatota Afrikaa kan ta'an Chaayinaatti ambaasaadarri Kaameruun Maartiin Miipoonaa Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo gar-lameen bu'aa qabeessa uumuu isaanii ibsaniiru. Hariiroon biyyoota lamaanii tumsa Chaayinaa Afrikaatiif fakkeenya ta'uu kan eeran yommuu ta'u, gabaasni CGTN argisiiseera. Manni murtii Beenishaangul Gumuz mirga himatamuu dhabuu miseensa tokko haquun himame. Dhiheenya kana naannoo Beenishaangul Gumuzitti heera haaraa bahee sababeeffachuudhaan paartii mormituu Booroo keessaa namni tokko mormii kaasuu hordofee manni murtii Beenishaangul Gumuz mirga himatamuu dhabuu miseensa tokko kaaseera. Manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa har'a geggeesseen mirga himatamuu dhabuu miseensa mana marichaa obbo Yohaannis Tasammaa jedhamu kaasuu eere. Miseensi mana marichaa kun walitti bu'iinsa kakaasuu odeeffannoowwan kabaja mana marichaa gadi buusan dabalatee dhimmoota miseensa tokkorraa hin eeggamne miidiyaalee hawaasummaa isaa irratti tamsaaseera jechuudhaan kana hojjeteera. Miseensi mana maree kun dhimma shakkamaniin seera akka gaafataman yaada murtoo dhihaatee fudhachuudhaan mirga himatamuu dhabuu isaanii akka ka'u sagalee guutuun raggaasisuu ragaan koominikeeshinii naannichaarraa argame ni agarsiisa. Ameerikaan Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuu akka maltuu akeekkachiifni bahe. Ameerikaan Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuudhaaf yaada akka qabdu kan himame yommuu ta'u, kunis sababa naannoo galaana Somaalilaandiitti wirtuu waraanaa isaanii hundeeffachuudhaaf kan jedhu dhagahameera. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kana miidiyaaleen addunyaa fi mootummaan Somaalilaandis wanti dubbate hin jirre yommuu ta'u, oduu kana akkuma adda baafanneen kan isin biraan geenyu ta'a. Lammiileen Itoophiyaa 961 Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen Itoophiyaa 961 Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan deebi'uun himameera. Lammiileen kunniin yeroo deebi'anitti balalliiwwan sadiin gara biyyaatti akka deebi'an kan odeeffatame yommuu ta'u, deebitoota keessaa 578 dhiirota,
339 dubartootaa fi 47 daa'imman ta'uu ibsa godhame. Hojiin lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatii haala rakkisaa keessa jiran gara biyyaatti deebisuu marsaa afuraffaan bitootessa 3 bara 2017 ifatti kan eegale yommuu ta'u, marsaan afuraffaan kanaan lammiileen 50,000 gara biyyaatti deebisuudhaaf ni hojjetama jedhamee eegama. Hanga ammaattis lammiilee 1,967 gara biyyaatti deebi'uun dhagahameera. Dhaabbilee tola ooltummaa Aatis Namaa Chaaritii fi Caayaa Humanitarian Organization jedhaman deeggarsa namoomaa uummata Oromoo naannoo Fantaallee jiraniif deeggarsa taasisan. Uummanni kun rakkoo bal'aa keessa jiraachuu gareen dhaabbata tola ooltummaa Aatis Namaa Chaaritii ibsuun xiyyeeffannoo barbaadu jedhaniiru. Ammatti uummata kanaaf furmaanni yoo hin barbaadamne gara fuulduraatti baay'ee ulfaataa ta'uu haala achitti argan irraa ka'uudhaan dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni tola ooltummaa Caayaa Humanitarian Organization jedhamus deeggarsa maallaqaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa jiraatu irraa argateen deeggarsa midhaan nyaataa taasisuu ibseera. Uummata qe'ee isaanii irraa buqqa'an abbootii warraa 400 oliif deeggarsi midhaan nyaataa fi zayitii kan taasisan yommuu ta'u, uummanni kun deeggarsa bal'aa fi hatattamaa akka barbaadus dhaabbileen tola ooltummaa biroo akka irratti hirmaatanis affeereera. Naannoo Kaarrayyuu kanatti yeroo kana hongeen ka'ee fi akkasumas dhibee gaalaatiin wal qabate hawaasni naannawa san jiraatan rakkoo keessa galuun isaanii ni himama. Itoophiyaanonni Ugaandaatti damee faashinii uffataa fi hoteela akkasumas daldala adda addaa irratti bobba'uudhaan hojii bu'a qabeessa hojjechaa jiraachuun ibsame. Ministeera dhimma alaa Ugaandaatti geggeessaan dhimmoota diyaaspooraa Ambaasaadar Joon Muhindii akka himanitti Itoophiyaa fi Ugaandaan michoota cimaa bara dheeraati jechuun kaaseera. Itoophiyaan Ugaandaatti daldaltoota garaagaraa irratti bobba'uudhaan hojii daldalaa bu'a qabeessaa hojjechaa akka jiran kan hime yommuu ta'u, keessumaa Itoophiyaanonni magaalaa muummee Ugaandaa Kaampaalaatti daldala garaagaraa irratti bobba'uudhaan tajaajiloota hedduu kennaa jiran jechuun dubbataniiru. Itoophiyaanonni Kaampaalaatti damee faashinii, uffataa fi hoteela akkasumas daldala biroo irratti bobba'anii hojii bu'a qabeessa hojjechaa akka jiran dubbatan. Hojiin dabalataa kun Kaampaalaa qofatti osoo hin ta'in kutaalee biyyattii garaagaraatti babal'achaa akka jiru kan beeksisan yoo ta'u, Ambaasaadarichi hojii daldalaa kun hariiroo daldalaa biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuu keessatti faayidaa guddaa akka qabus yaadachiisaniiru. Ugaandaa keessaa bakka daldalaa Itoophiyaa kan jedhamu akka jiruu fi bakka daldalaa kana wanti hundi akka argamus kaasaniiru. Bakka uffannaan itti gurguramu hoteelonni jiru soorata Itoophiyaa biddeena yoo barbaadan bakka kanatti dhaqan jechuudhaan ambaasaaddarri kun bakka kana waan jiru ifa godheera. Ministeerri barnoota Itoophiyaa ambaasaadara Ameerikaa waliin mari'atan. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa Profeesar Birhaanuu Naggaa Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa Hervin Maasingaa waliin mari'ataniiru. Mariin kun barnoota irratti waliin hojjechuutti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u, hojiilee riifoormii sirna barnootaa jijjiiruudhaaf hojjetamaa jiran ilaalchisuun ambaasaadarichaaf ibsa taasisaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Hervin Maasingaa riifoormiiwwan sirna barnootaa Itoophiyaa jijjiiruudhaaf fudhatamaa jiranii fi mul'ata kaahaman ni hubanna jechuun kan dubbataniin booda fuulduratti damee barnootaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf akka hojjetanis dubbachuun isaanii ifa ta'eera. Oduu biyya alaatii arganneen kaayyoon kora nageenyaa Yukureen mirkaneessuu US'n amansiisuudha jedhan. Pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin walga'uu hooggantoonni Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi Kaanaadaa Londanitti geggeessaa jiran irratti wantoota lama eeggachaa jiraachuu himaniiru. Inni jalqabaa gaaffii yeroo jalqabaa fi akkasumas yeroo gabaabaaf hatattamaan dhukaasa dhaabuu kan jedhan yommuu ta'u, waliigalteen kun yoo hojiitti hiikame hordoffii fi mirkaneessuu keessatti warri Awurooppaa gargaarsa dabalataa akkamiin akka kennan kan ilaallatudha. Yukureen samii fi galaanaa to'achuudhaaf humna akka qabdu ifa kan goote yommuu ta'u, garuu gama adda waraanaa bahaatiin gargaarsa barbaaddi. Kun ammoo Ameerikaa osoo hin taane Awurooppaa irratti jechuunis kaaseera. Inni lammaffaan gaaffii haala egeree waraanaa booda jiru yoo ta'u, Yukureen humni wabii nageenyaa mirkaneessuuf maal akka fakkaatu miseensota hangamiitu garee fedhiin hundeeffamu keessa jiraatan akkamiin akka ta'us gaafateera. Qabxiin murteessaan humni hanga danda'ametti guddaa ta'e Ameerikaa kan amansiisu ta'uu qaba jechuun sababbiin isaa ammoo Ameerikaan yeroo ammaa kana gargaarsa qilleensarraa kan qabdudha jechuun kaaseera. Kanaaf kaayyoon kora har'aa kun Awurooppaan yaada qaban hunda dhiyeessuun Ameerikaan wabii nageenyaa egeree Yukureeniif mirkanaa'uu qaburratti amansiisuudha jechuunis kaasaniiru.
Koruma taa'ame kanarratti ministeerri muummee UK Putiin waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin taphachaa jira jechuun himate. Ministeerri muummee UK Keir Starmer Vladimir Putiin nagaa irratti dhimma hin qabu jechuun akeekkachiiseera. Jechi isaa kun walgahii toora intarneetii irratti hooggantoota Awurooppaa 25 har'a waa'ee Yukureen irratti mari'achuudhaaf taasisan dursee kan dhaga'amedha. Putiin yaada dhukaasa dhaabuu Tiraamp dhiheessee akka hin taphatuuf hayyamamuu hin qabnu kan jedhan yommuu ta'u, dabalataanis biyyoonni kaan Yukureeniif wabii nageenyaa akka dhiheessanis gaafateera. Jalqaba bitootessaa hooggantoonni Awurooppaa kan ministeerri muummee kun tumsaa fedhiin taasifamu irratti Londanitti walga'uun waa'ee Yukureen haasa'an. Ergasii booda yaada guyyoota 30 dhukaasa dhaabuu dabalatee wantoota gurguddoo hedduutu mul'ate yommuu ta'u, yaadni kun Zelenskiidhaan deeggaramee ture garuu ammallee Putiiniin hin raggaasifamne. Kremliin yaada pireezidaantii Doonaald Tiraamp guutumatti tuffachuun isaa Putiin nagaa irraa dhimma akka hin qabne agarsiisa jechuun Keir Starmer dubbateera. Yeroo ammaa kana wal dhabdeen jiraatus pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp kamisa darbe Putiin waliin marii gaafii fi bu'aa qabeessa ta'e kakaase barreessee turuun ni yaadatama. Kunusumaa kanaan jiru Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin loltoonni Yukureen kumaatamaan lakkaa'aman Raashaadhaan marfamanii du'a eeggachaa jiru jechuun dubbate. Loltoonni Yukureen kuma hedduu ta'an loltoota Raashaatiin marfamanii haala rakkisaa keessa jiraachuu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaaseera. Tiraamp kana kan jedhan dhimmi marii US fi Raashaa gidduutti taasifamu ilaalchisee yeroo yaada kennanitti yoo ta'u, qondaalli ol'aanaan Ameerikaa kaleessa Mooskootti Raashaa waliin mari'achuu hordofee lamaan isaanii gidduu marii gaarii fi bu'a qabeessatu ture kan jedhan Tiraamp haala loltoonni Yukureen keessa jiran garuu cichanii ibsaniiru. Loltoonni Yukureen kumaan lakkaa'aman loltoota Raashaatiin guutumaan guututti marfamaniiru haala baay'ee rakkisaa fi sodaachisaa kan balaaf isaan saaxilu keessa jiru kan jedhan yommuu ta'u, miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruus jedhamu irratti barreesseera. Loltoonni Yukureeniin marfamanii jiran kun lubbuu isaanii akka ooluuf pireezidaantii Putiin gaafadheera kan jedhan yommuu ta'u, erga kana taanaan waraana addunyaa lammaffaa booda bifa argamee hin beekneen dhumaatii qaqqabuu maluudha jalqabaa ta'a jechuunis dubbateera. Biiroon ajajaa waliigalaa humna waraanaa Yukureen ibsa baaseen loltoonni Yukureen marfamanii yaaddoo keessa galan hin jiran jechuun haaleera. Oduu biraatiin geggeessaan Sooriyaa haaraan heera biyyattii waggaa 5f tajaajilu mallatteesse. Bulchiinsa Asaad al-Bashiir kaasuudhaan ji'oota dura aangoo kan qabate pireezidaantiin yeroo ceehumsaa Sooriyaa heera haaraa biyyattii raggaasisuu mallatteesseera. Ahmad al-Shaaraan heera yeroo ceehumsaa kan jedhe kana kan ifa godhee mallatteesse. Heera haaraa kana keessatti amantiin pireezidaantii biyyattii amantii Islaamaa jechuunis kaaseera. Itti dabaluun bu'uurri seeraa Sooriyaa duudhaalee amantii Islaamaa ta'uu kan qabu yommuu ta'u, akkaataa heera haaraa waggaa 5f turuu jedhame kanaan sirni haqaa fi aangoon siyaasaa garaagaraa kan ta'uu fi mirgi dubartootaa, mirgi bilisaan yaada ofii ibsachuu fi mirgi walabummaa miidiyaas ni kabajama jechuudhaan waadaa galaniiru. Hacuuccaa haqaan bakka waan buusnuuf Sooriyaa keessatti seera haaraa kana arguuf jirra jedhee pireezidaantiin yeroo ceehumsaa Ahmad al-Shaaraan kan barreesse. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf isiniif qabanne kan hangammaatti dhaggeeffattanidhaan waliin waan turtaniif galatooma.